Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii nagaan waaqayyoo iddoo isin jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Yeroo darbee viidiyoo kana hojjedhee isiniif yeroon gadhiisu sagaleen dhaga'amu jettanii komantii kennaa turtan waan ta'eef irra deebi'ee isinii hojjechuudhaan isin gargaaruun na dirqisiiseera. Kanaaf har'a irra deebiidhaan viidiyoo sana isiniif hojjedha. Isinis xiyyeeffannoo keessan ana wajjin akka gootaniidhaaf gamanumaan isin gaafadha. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka gahuudhaaf sabiskiraayib, sheer, laayik, koomant gochuu hin dagatinaan afeerraa keenyadha. Which of the following is correct about a map? A. Map is a simplified and circular representation of the Earth's surface. B. Map cannot show a detailed picture of the Earth's surface. C. All maps show diminished in size based on areas it covers. D. The larger scale of a map is expected to cover large areas in order to portray a detailed information. Sirrii kan ta'e barattoota. Map is a simplified and circular jedha. Circular inni jedhu kun filannoon A filannoo keenya kan taane nuuf taasiseera. Inni biraan B jalatti map cannot show a detailed picture of the Earth's surface. Yes, kaartaan bakka bu'ee qaama lafaati malee qaama lafaa ups and downs sulula isaa gaarreen isaa waa hunduma isaa agarsiisa jechuu miti. Bakka bu'ee qaama lafaati. Detailed picture fakkii lafa sanaa sirriitti nuun agarsiisu. So the answer is B. Siin maaliif deebiin ta'u? All maps shows diminished in size. Based on what? Based on areas it covers. No, based on its scale. Based on its scale. The larger scale of a map is Dean, expected to cover large areas in order to portray a detailed information. No. A larger scale of a map is expected to cover smaller area, not larger. Small area uffisuudhaan odeeffannoo bal'aa fiduu nu gargaara jechuudha. Question number 2. Which of the following map is not a physical map? Maappiiwwan armaan gaditti eeraman keessaa maappii uumamaa kan hin taane isa kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የተፈጥሮ ካርታ ያልሆነው የቱ ነው? A. Relief map. B. Climatic map. C. Demographic map. D. Soil map. Relief map jechuun ups and downs kan ta'e ol ka'iinsaa fi gadi bu'iinsa haala taa'umsa lafaa kan itti ilaalluudha. Kun immoo uumamadha, physical. Climatic maappiin physicalidha. Demographic maappiin maappii yookiin kaartaa waa'ee faffaca'insa uummataa nu agarsiisudha. Kanaaf inni kun man madeedha jechuudha. Soil maappiin physical maappiidha. Question number 3. Which of the following is relatively the best definition of geography? Kanneen armaan gaditti eeraman keessaa hiika ji'oogiraafii bira qabinsaan sirriitti kan ibse isa kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ተገቢውን የጂኦግራፊ ትርጉም በንጽጽር ያቀረበው የቱ ነው? A. Geography is a science of the Earth's surface. Yeah, science that studies about the Earth. B. Geography is the superficial form of geology which studies the core of the Earth. C. It is the study of variation and distribution of phenomena as well as human interaction with nature. D. Geography is the description of the lithosphere in a particular. Hundumtuu hiika ji'oogiraafiiti. Garuu sirriitti hunda caalaa deebii ji'oogiraafii sirrii ta'e, saayinsaawaa kan ta'e, hunda galeessa kan ta'e, hunda kan hammatuun kan ibsee isa kamidha? Cdha. Question number 4. The difference between magnetic north and a true north in a marginal information of a map is A. Magnetic field. B. Magnetic declination. C. Direction. D. Projectile. Garaagarummaan magnetic northii fi true northii odeeffannoo handaara kaartaa gidduu jiru magnetic declination jedhama. So the answer is B. Question number 5. A type of map that is used to show both natural
and human-made features with all phenomena and great accuracy is kanneen armaan gadii keessaa kaartaa uumamaa fi namtolchee haala sirrii ta'een agarsiisu isa kami? A. Topical map. B. Specific purpose map. C. Thematic map. D. Reference map. Barattoota, mee sakandii sadiin isiniif kennaa deebiin keessan asirratti ta'u isa kami? ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። Topical map jechuun special purpose map jechuudha. Akkasumas thematic map jechuudha. Isaan kun kaartaawwan A, B fi C irratti ibsamanii mata duree ifaa ta'e tokko fudhachuudhaan waa'ee mata duree sanaa irratti bal'inaan ibsa kan nuu kennanidha. Reference map yookiin topographic map kan jennu garuu namtolchees uumamas sirriitti ibsuu kan danda'udha. So the answer is D. Question number 6. The distance between Harato and Bako on a map measures 3.7 centimeter. Their distance on the ground is 37 kilometer. What is a scale of a map? A. 1 ratio to 110. B. 1 ratio to 1 million. C. 1 ratio to 100,000. D. 1 ratio to 10,000. Kana akkamitti hojjenna isinitti fakkaate barattoota? Map distance over ground distance. Sana jechuun 3.7 hiruu 3.7 walqixa 37 faallaa isaatiin hiruu 3.7. Kanaaf 3.7 yeroo hirtan tokko argattu reeshoo keessan kaawwattanii 37 hiruu 3.7 gaafa jettan 10 argattu tokko seentimeetirri kaartaa irratti 10 meetira lafarratti bakka bu'aa jechuudha. Tokko reeshoo 10 arganne kana universalize goona. Universalize goona jechuun addunyaawaa taasisnaa jechuudha. Addunyaawaa gaafa taasisnu 10 arganne kana baay'isuu 100,000 goonaa jechuudha. 10 baay'isuu 100,000 miiliyoona tokko ta'a. Kanaaf tokko reeshoo miiliyoona tokko ta'aa jechuudha. Deebiin keenya baan sirriidha jechuudha. The answer is B. Question number 7. If the linear scale of a map is 1 ratio 15,000, what will be the corresponding aerial scale? Barattoota, linear scale nuuf kenname aerial scale barbaanna yoo ta'e linear scale nuuf kenname salphumatti square goona. Kana jechuun 50,000 baay'isuu 50,000 goonaa jechuudha. Aerial scale keenya argachuudhaaf. Kanaaf aerial scale keenya 50,000 baay'isuu 50,000 miiliyoona 2,500 dhufa. 1 centimeter square to 0.5 kilometer square jechuus akka ta'u asumarraan hubachuu qabdu. Kanaaf deebiin keenya B ta'a jechuudha. Question number 8. If you reduce a map of 1 ratio 14,000 by quarter, what will be the new scale of a map? Barattoota, yeroo gaaffii akkasii gaafatamnu maal goonaa? Reduce jedha waan ta'eedhaaf reduce jechuun uwwisa lafaa kee guddisiitii odeeffannoo kaartaa kee isa duraa caalaa xiqqeessii jechuudha. Kanaaf tokko arfaffaadhaan baay'isnaa jechuudha. Kana jechuun 40,000 baay'isuu 4 yoo jenne deebiin nuyi argannu isa kam ta'a? A. 1 ratio 10,000. B. 1 ratio 160. C. 1 ratio 8,000. D. 1 ratio 4,000. Kaartaan keenya reediyoos ta'e jechuun odeeffannoon keenya hin xiqqaate jechuudha. Karaa biraa uwwisni kaartaa keenyaa hin guddate jechuudha. Kanaaf filannoo kana keessa kan jiranii fi
1:40 iskeelii kaartaa keenya isa duraa kompeer gaafa goonu irra xiqqaa 40,000 isa kamii yoo jenne 1:160 jechuudha. Kanaaf deebiin keenya B'dha. Odeeffannoon kaartaa isa duraa odeeffannoo kaartaa isa boodaarra baay'ee guddaadha. Kanaaf odeeffannoon keenya harka 4 yoo xiqqaate iskeeliin kaartaa keenya isa lammaffaa 1:160 dhufa jechuudha. Question number 9. A map with a scale of 1:15,000 is enlarged to 1:25,000. How many times is the scale increased? Asirratti immoo maal taasisna? 50,000 over 25,000 goona jechuudha. Maaliif? Kaartaan keenya iskeelii tokko 50,000 ture gara iskeelii 1:25,000 yoo guddate harka meeqaan guddate gaaffii jedhu qaba waan ta'eedhaaf. Kanaaf 50,000 hiruu 25,000 fi 2 ta'a. Kanaaf kaartaan keenya harka 2 guddate jechuudha. Odeeffannoon inni kaartaa duraa odeeffannoo iskeelii kaartaa isa boodaarra xiqqaadha. Karaa biraa odeeffannoon iskeelii kaartaa isa haaraa 1:25,000 odeeffannoo isa duraa 1:50,000 irra guddaadha. Kanaaf harka 2 guddate. B is the correct answer. Question number 10. Which of the following is incorrect about Hachars? They represent slopes with short and disconnected lines. B. They are drawn in the direction to which the river flows. C. When the slopes are steeper, Hachars put far apart from each other. D. They do not indicate the height above the sea level and the exact gradient. Kanaaf waa'ee Hacharsii ilaalchisee sirrii kan hin taane sila Hachars asmalkitoo ትክክል ያልሆነው C ነው። Cቱ deebii sirrii miti. Sababni isaas akkuma isloopiin walitti dhidhiyaachaa deemeen hacharoonni walitti close ta'a walitti dhiyaachaa dhufu jechuudha. When the slopes are steeper, Hachars are becomes closer together. Question number 11. The degree of steepness of slope from contour map can be determined by all of the following except A. Scale of the map, B. Vertical interval, C. Distance from the contours, D. Authors. Barattoota deebiin keessanii isa kam ta'a? Sakandii 5 isiniif kennaa mee irratti mari'adhaatii deebii keessan qofaatti qabadhaa. Baay'ee gaariidha. Author yoo jettan sirriidha. Scale of the map, iskeeliin kaartaa, vertical intervaliin, distance from the contours, isaan kun kanneen steepnessii sloopii contour map irratti murteessuu danda'anidha. Author jechuun nama qopheesse kaartaa sana jechuudha waan ta'eef inni hin ta'u. Question number 12. Which one of the following is the universal way of showing scale on the map? A. Graphic scale, B. Representative fraction, C. Aerial scale, D. Statement scale. Barattoota representative fraction inni A over B yookaan A ratio B tiin barreeffamu usually universalidha. Addunyawaadha, alama aqafaawii ነው. So the answer is B. Question number 13. What is the gradient of a map between A and B in degree? A 20, B 1.5, C 12 degree, D 1.2 degree. Barattoota gaaffiin akkasii gaafa gaafatamnu wanti nuyi gochuu qabnu tokko fageenya A fi B gidduu jiru
kaartaa irratti kenname beekuu qabna. Lammaffaan garaagarummaa altituudii A fi B gidduu jiru adda baasuu qabna. Giraadiyentiin walqixa altitudinal difference garaagarummaa altituudii hiruu ground distance fageenya lafarraa jenna. Altitudinal differencein keenya kaartaa keenya irratti nuuf kennamee iddoo aan irratti argamu 1900 hir'isuu iddoo itti ba'an argamu 1300 jechuudha. Kanaaf altitudinal differencein keenya 600 meetira yookiin 0.6 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Itti aansinee kan nuti barbaannu ground distanceidha. Ground distancein keenya walqixa scale of the map times map distance over 100,000 jennaa jechuudha. Map distancein keenya 6 seentimeetiratu nuu kennameera. Kanaaf 6 seentimeetira baay'isuu 50,000 heeruu 100,000 yoo jenne meeqa arganna? 3 kiiloomeetira arganna. Kanaaf fageenyi lafarraa keenya 3 kiiloomeetira. Altitudinal differencein keenya 0.6 kiiloomeetira. Kanaafuu reeshoo keenyaan hojjechuudhaaf 0.6 over 0.6 yoo jenne tokko keenya kana barreeffannee mallattoo reeshoo bira kaawwanna. Achii booda faallaa isaatiin 3 kiiloomeetir over 0.6 yoo jenne meeqa arganna? 5 arganna. Giraadiyentiin yeroo reeshoodhaan taa'u 1/5 yookiin 1/5 jennaa jechuudha. Akka carraa ta'ee gaaffiin nuyi gaafatamne giraadiyentii digiriidhaanidha. Giraadiyentii digiriidhaan jechuun 1/5 isa arganne sana baay'isuu yeroo hundumaa digiriidhaan gaafatamna taanaan giraadiyentii 60 baay'isna. Kanaaf 12 digirii ta'aa jechuudha. Giraadiyentiin keenya meeqa ta'a? A 20%, B 1.5%, C 12 digirii, D 1.2 digirii. Deebiin keenya Cdha jechuudha. Question number 40. What will be the field distance of a map between A and B? A and B'n map distance isaanii 6 centimeetridha. Altitudinal differencein 1,900 hir'isuu 1,600 0.6 kiiloomeetira dhufa. Ruutii keenya banannee root altitudinal differencein keenya 0.6 the whole square plus 3 the whole square jenna. Raadikaala jalaa gaafa bahu 3.059 kiiloomeetira. Chaanaalii keessan Geolesson 17 Tube waan daawwattaniif galatooma. Geolesson 17 Tube chaanaalaችሁን ስለጎበኛችሁ አመሰግናለሁ። Geolesson 17 Tube chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu